Leellomee dandeettii addaa waa keessu nama qabu dhiyeeffadhuutii achi as ba'ee dhufee haa dhiyeessu. Taalee kunuuti kaalaan kana. Maqaan kiyya Hamzee Mahamad jedhama. Kan hin baradhu kattaa sadarkaa tokkoffaa kutaa ja'affaa ba'a. Waan isin dhiyeesse sagalee adda addaa. Tokkoffaa qawan kalukkuu. Lukkuu ka kormaati moo ka dhaltuu ture? Kan ilmaati kan ilmaa kormaa. Kormaa ishee xiqqoo. Kormaa isa guddaa jedhu ka. Kan kormaa isa guddaa inni guddaa laale. Maal jechuu geessu? Itti buf. Kan biraan. Lamaffaa kaadurree. Miyaa'u miyaa'u. Ogguu lola jirtu. Amina kannaafi. Anayyuu na talaatti taadurreen. Faammoo karaachaa. Amina kannaafi. Leelloo mo'aa jirti. Garee leelloo baay'ee mo'aa jiru. Amina kannaafi. Keenyammoo jechuudha. Keenyammoo kottume kan bineensaa jettamoo kan beeylada manaa jettamoo mee kottas. Maqaan koo Addunyaa Guyyaa isaan jedhama. Dorgaa dorgee leelloodhaa fi adaadoo gidduu jiru gidduutti ani garee adaadoo ta'een dorgomaa jira. Akkasuma Amina kannaafi homaa rakkoon hin jiru. mana teessanii kan hordofaa jirtanii foddaa OBN gaammee. Anaafi leelloon ilaas irratti dorgomnus chaanaalii OBN gaammeeti irratti akkuma bira. OBN gaammee jedhame. OBN gaammee irratti dorgaa dorgee ta'aa jiru. Garee adaadoo akka deeggartan isiniin jedha. Sagalee bineensotaa keessaa kan lukkuu gaafa isheen hanqaaxxee kaatu. Akkasitti amileen hin jiru gareen adaadoo amileen hin jiru. Hamilee kennaa kaase. Sagalee kormaa lukkuu koochoo isaa rukutatee akkasidha. Akkasidha jechuudha. Kan biraan sagalee bineeldotaa keessaa kanuma mana jiraatan keessaa sagalee lukkuu, sagalee saree. Sareenis hin dhageessisa. Sareen akkasidha. Akkasitti eegaan kan mana jiraatan keessaa sagalee adurreen itti isiniif dabala. Sagaleen adurree akkasitti adurree isa daggala jiraatu jechuudha. Adalasa jedhamu. Akkasidha. Isin mana jiraattu. Amilee kannaafi maaloo. Anayyuu naatti tolu. Akkasitti jechuudha. Amilee kannaafi. Sagalee warreen mana jiraatan keessaa kan foon isaanii nyaatamu. Namoonni baay'een ijoolleen illee kan foon isaanii nyaachuu jaallatu. Sagalee re'ee sagalee kana dhageessisu re'een.
Akkasidha. Sagalee warreen bakkee jiraatan keessaa sagalee waraabessaanis hin dhageessisa. Waraabessa beektumi? Warreen mana keessanii ni hordofaa jirtan sagalee waraabessaa beektumi? Egaan sagalee waraabessaa akkas godhata. Ani nan tajaajila waraabessa maaloo. Nan tajaajila. Ani achitti qamaadha. Sagalee waraabessaa akka kana jedha. Warreen bakkee jiraatan keessaa sagalee qamaleen isin dhageessisa. Qamalee beektuun ijoon. Sagaleen qamalee akkas godhatti gaafa midhaan osoo nyaachaa jirtu abbaan qabeenyaa yookiin abbaan midhaanii gaafa inni itti dhufu baqattee dhattee muka yaabbattee sagalee kana dhageessisti. Akkas jechuudha. Inni kootammi isaa immoo sagalee kana dhageessisa. Akkas jedha jechuudha. Kan biraa immoo guyyaa biraan itti isiniif dabala. Garee Adaadoo